Nafuudhii bara koo biyya Arabaa keessattan fixee dhufe yeroo koo biyya Arabaa keessattan fixee dhufe nafuudhuu qabdaa nafuudhii. Nagaa caalu nagaa waaqayyo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo jirtan hunduma keessatti isinii dhafa baay'atu hordoftoota qiddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan argamuuf kan jirtan hunduma keessaniif maatii naa ta'aa kan jirtan kan na jajjabeessaa jirtan addunyaa mararraa guddaa galatoomaa isiniin jechuun jaaladha. Tole egaayii naayifi naardiin guyyoota darbanii jechuudha nafuudhuu qabaa itti heerumuun qabaa yaa fiqiree ulatti amateenoo jaalallee koo waggaa lamaatidha. Wanti guyyaa har'aa caala na gammachiise tokkollee hin jiru. Wanta na gammachiise immoo walumaan argina nuun jette jechuudha beetasab yookiin immoo hordoftoota koo. Kam jirtu isiniin jedha naguma mitiire inni kunis maalidha isinitti fakkaatee beelloo ishee uffattee fashak fandash jettee dhuftee viidiyoo ishee qabatte asumaaniyyuu sin dinqisiifadha hin dandeessa viidiyoo hojjechuu siin jedha. Egaayii amma naahini yuutuubii banee siif haa kennu sana booddee jechuudhaati maal goota sitti fakkaatee xarrag jedhii xaragamiitii gaayila kana gidduudhaa bahin siin jedha kaayyaa naardiidha jedhan maqaan kee. Amma dhuftee gaafa dhuftee jettuu guyyaa narraa egaayii guyyaa gammachuuti jettee maalidha jennee eegaa turree bareedeera mitiidha ifaa jedheera mitii kaameraa imaanaawii akkamiinatti toleera mitii jette jechuudha. Innis egaa sagalee hin baafne malee garuu okee chaanii ture natti fakkaate harkaan jechuudha. Kana gidduutti dargaggoonni kun lamaanii jalqaba irratti dhufan jechuudha osoo shinaasoftuu jechuudha. Maaliif wanta yeroo baay'ee eegaa turedha. Baay'een isaaniillee asirratti argamuu hin dandeenye garuu immoo namoonni argamanii jiru gammachuu koo kanarratti hoteelarratti otoo ta'e baay'ee gaariidha ture garuu yaadee naaf ta'uu didee. Kanaafiyyuu naafis bilbilee raayiluufis akkasumas illee suraafil fa'iidhaafis bilbilee jettee dubbachaa osuma jirtu asawwa osuma jirtu dargaggoonni kun lamaan dhufanii nagaa gaafatanii akkamii narraa bareedeera jetteen jechuudha. Sanaa booddee eeyyee sirraa bareedeera garuu maalidha girgirriin garaagaraa osoo jiru wantoonni baay'een ta'aa osoo jiranuu akkamitti illeenaan kee yookiin immoo sammuun keessi ajajee haala kanadhaan bareeduu dandeesse jennaaniini maalidha. Akkuma jirutti ta'ee anaaf garuu guyyaa narraa guyyaa addaati wantani yeroo dheeraa eegaa ture dhaahinaaf raawwachuuf jira jette jechuudha. Afura salsaa 6 matichaallo innaa kana gidduutti jechuudha. Egaa yoosuma jechaa jijjiiranuudha dhaabbachaa osuma jiranuu hin argitu waan ta'uudhaaf jiru meerruu yaada itti asaabaayina lidatii kee ta'uu danda'a jedhaniini lakki lidatii koo miti guyyaa lidatii kootiin beektammoo maalidha jetteen jechuudha. Akkuma jedhan ijoollee sana lama faana guddachuun shii waan hin oolledha jechuudha akkuma dubbatamaa jiru. Sanaa booddee eeluunis dhuftee waaw sirraa bareedeeraa jettee nagaa wal gaafatanii jechuudha. Amma isaan kuni waliidhaan jiru jechuudha. Ubiyyee duwwaatu qubaa ishee jira jechuudha. Ubiyyee aizosh ishee goota xankaarraa mana kee keessaa kan hin baane mana kee teessee dhimma gaa'ela keetii maal akka ta'uu qabu kan xumuraa jirtu jechuudha. Asumaanillee jechuudha inni ejjaa jira jechaa jirti jechuudha. Akka isheen viidiyoo tokko irratti dubbachaa jirtutti haa ta'uyyuu malee asirrattis immoo waan naayeen dubbate keessaa ana akkattan of eeguu beekaa jirta miti jedheen jechuudha. Naardii dhumaanii jechuudha. Namoonni baay'een akka waan ishii faana jiraachaa jiru aniyyuu sammuu kootti akka waan ishii faana jiraachaa jirutti yaadeen ture jechuudha. Garuu viidiyoo kanarratti waan adda baafadhee qaba jechuudha. Asumaaniyyuu baga gammaddan siniin jechuun jaaladha. Inni gaa'ela isaatiidhaaf ofuma eeggachaa jira. Obiyyeen garuu waan dubbachaa jirtu of eegi jechaa ni ture viidiyoo darbe irratti jechuudha. Kana gidduu irratti gaayii lakkinaana jedhanii gaafa gaarii datiis miti jedhanii dhufanii maalidha jette heluunis achi booddee naayin dhufee waaw sirraa bareedeera minamana jedhanii nagaas gaafatee baay'ee na muddaa turte hojiirra hin jira ture ganamaa kaastee natti bilbilaa turte maaltu jira maaltu ta'uudhaaf jira lidatii keetii jechaanii gaafa turuu lakkii jette isheenis namoonni biraas immoo isaan obboloonni dhiirotaa lamaan lidatii keetii naayi inni immoo heeluudhaan lidatii keetii heeluu jechaanii ture jechuudha. Ishiin majamsiniif hin kabajjuu ishiin egaa ofuma ishiitiif kabajachuuf jechuudha. Lidatii guyyaa qalabatii jechuudha. Guyyaa qalabatiiti himmataa siniin jechuun jaaladha. Sanaa booddee
Osuma kana ana sawaa jiranu warra kaanidhaaf illee galuu baatullee si'iif akkamittiin gallee akkamitti yaadu dadhabde mirruu yaada mirruu ol baasaa gadi buusaa ittiin jechuudha. Sana booddee sammaal godhanii ol baasan gadi buusanii ol fuudhanii lafatti gadi deebisanii lafa fuudhanii samiitti ol deebisanii oma bira ga'uu dadhabanii bakka lidatii keetii uma waliin jechuu jalqabanii. Sana booddee isheen haala kanaanin ture kan yaadaa ture uteela guddaa ta'etti yaadaa ture garuu haa ta'uyyuu malee haala kanaan dhufeera jettee waa'ee kootiidhaa fi waa'ee keetiidha jennaan maali jedhanii achi booddee dingir jedhan jechuudha. Hundumti isaanii giraa isaan gabba'ee jiraa isaan dhibe jechuudha. Sana booda maalidha waa'een kootiif waa'een kee waan haasofne baay'ee qabna waan dubbanne baay'ee qabna miti maalidha inni jennaanii gaafa akkas jettee jettu qalabati biqqi gootetti agarsiiste jechuudha. Yaa macarrashaa zaman mibbaal eheenu bara dhumaan ni jedhamu isa kanadha jechuudha. Hordoftoota kiyya bara dhumaa jechuudha. Maaliif gaafa kamiyyuu bara kam keessattiyyuu hanga yoonatti kan dhufaa turre ilma dhiiraatu qalabatii namaa bitee durba jaalatee yookiin immoo shamarree jaalate tokkodhaaf jilbeeffatee sin jaaladha natti heerumtaay jedhee gaafatee qalabatii harkatti kaayee fi sana booddee immoo ishiin haammattee dhiira jilbeeffate sana lafa ol kaasti jechuudha. Akkan beekutti amma garuu akkasumatti dubbiin durbatu jilbeeffatee dhiiraan fuudhaa jira. Maa jettu sin kanarratti maa jettu maa dhugaa baatu achi booddee ani qalabati si gochuu bafusumayyuu hin danda'u. Ani nama gaa'ela qabudha. Gaa'elli koo gaa'ela kabajamaadha. Haala jiru yaada jiru sitti meera. Ani si'iif qalabati gochuu hin danda'u jedheen naahiin dhugaa hende naan barree maal akka miidhame naan barree jechaa ture dhugaa dubbachuuf kana dubbatee ture. Nuti immoo yeroo baay'ee shaamarran maal akka ta'e beektu gaa'ela keenya keessatti borus anis gaa'ela dhaabbachuu baadhuyyuu boruun irra ga'u malee hin beeku waan hin beeku hin qabu waan ta'eef guyyaa boruu waaqayyo bichaatu beeka. Garuu wanta yaada nama sanaa yookiin yaada dhiira sanaa osoo hin hubatin yeroo baay'ee waan xiqqoo yoo argineera ta'e baay'ee mana kana ta'e mana jenna jechuudha. Osoo jechuun innis intala sana gadi dhiisuu hin dandeenye ishii faana immoo mana taasisuu hin dandeenye ubiyyattis hin faradamu jechuudha. Garuu ammayyuu rakkoon qaba jedhee jira jechuudha. Guyyaa ta'e hin baha yeroo isaa miti jedhe malee hin baha jechuudha wanti ta'e. Sana booddee hin danda'amu gaafa inni jedheeni jedhu ishiin akkamittiin akkas jettaa kun hundumtuu silaas maalidha maaliif duraan natti himi maaliif duraan akkasiin jedhiin akkamittiin nama akkas jechuu dandeesse jettee itti gaafa jalqabdu yeroo isaa miti sa'aatii isaa miti kanaaf iyyuu sitti himuu hin dandeenye gaafa inni jedhuuni maayichaa jira itti isaaniin gaafatte ijoollee warra jiran eelufa jechuudha. Achi booddee atiyyuu maal jechaa jirta akkamittiidhaan qalabatii qopheeffachuu dandeesse jedheen jechuudha. Qalabatii shamarreen biyya harabaatii eegalanii yeroo lammataatiif argeerani yeroo lammataatiif jechuudha. Dhugaa kun immoo maalidha ofitti amanamummaa dhabuu keenya jechuun bakka ofitti amanamummaa dhabuu jechuudha. Dhiira kadhachuu jechuun jechuudha. Dhiirratti kadhattee har'a immoo gaahilaaf sossobdee ofitti seensiste borumaan si godha sitti fakkaate akkati allayyaa keessa gadi buutuuf randa guddaa irra si dhaabeet si biraa zoru jedhe inni garagaltee isa ilaaluuf jette allayyaa sana keessa akkati buutu si taasisa jechuudha. Kana bar hin dagatiin siin jedha maaliif dhiira kadhattee jechuudha. Dhiirri si haa kadhatu malee dhiiran kadhatiin dhaabbadhee nafa malee salaalam dirasi gaa'ela malee nafa malee ani dhiiran kadhadhu akka kootti dhiira hin kadhadhu. Akka kootti otoo jiraattanii gaariidha jedhame dhiira Yesuus. Kanaafiyyuu hin barbaachisu dhiira kadhachuu maafan dhiira kadhadhasi waan hundumayyuu guutee waaqayyo na uume maaliifan dhiira kadhadha. Amma dhiira bittan amma dhiiraaf jilbeeffattan mee uumaa keessaniif jilbeeffadha gaafa isaaf jilbeeffattan inni dhugaan siniin jedha waan sin dhowwatu tokko illee hin qabu. Diinni yoo bookkisa malee jechuudha. Maalidha sin kan fidaa jirtan maalidha kan sin ta'aa jirtan iddoo isayyuu immoo maal barsiisuuf saba maal barsiisuuf dhaloota maal barsiisuuf minni sin jilbeeffattanii jechuudha. Argeerani jilbeeffattee dubartii dhiiratti keessu
bayyesuus himata dhugaa kun afuura ibba jaafjatamii jaasan jechuudha afuura ulluminaanti jechuudha kallatti biraatiin jechuudha intala kana immoo jechuudha intala kana jireenya naayii fi jireenya ubiyyee keessaa baasanii Amaanu'eel galchanii hidhuudha dhugaan sinin jedha hidhuudha hidhamuu qabdi jechuudha mee namni tokko jechuudha shaamarreen tokko osoo haadha ishiin argin haadha gadameessa ishiitti tarsaatee ishii dhalte osoo hin argin osoo maal hin jedhin magaalaa keessa asii fachi xolollistee dhiira jala kaattu maalummaa dhiira sanaa maalummaa nama sanaa kan hin beekne jala kaattu jechuudha intalli kun haadha ishii dhattee hin argine kan nama dhibu jechuudha edda biyya harabaatii galtee isayyuu haadha ishii dhukkubsattuudha jedhanii dubbachaa turaniiru jechuudha isaanumtiyyuu dubbachaa turan haadha koo dhukkubsattuudha itti ofishiitiyyuu dubbattee turte garuu haadha ishii dhukkubsattuu sana hin argine jechuudha eelaa sitti mani imimmaan namarra jiraannan boochi namarra jiraannan dhugaadha namni milkaa'uu hin danda'u milkaana namaa immoo kan qabu wanta sadiidha tokko dafqa namaati lama imimmaan sadaffaan dhiiga kun sirra jiraannan hin milkooftu jechuudha karaatti laatteef karaatti wal bartaan karaatti maal wal gootan hin beennu nuti garuu birriin kee yoo nyaatameyyuu birriin kee maal yoo ta'eyyuu akkaataatti inni sirkaa nyaates hin beennu ala jiru sitti meera akka jedhetti jechuudha akka softanitti akka naayin dubbatetti waan akkasiidha jechuudha na birriin sila nyaatameefi miti birriin nyaatamuun sabagaa jettee jirti shin jechuudha kuniyyuu ragaadha jechuudha qarshii akka hin arganneefiyyuu viidiyoolatti dubbattu kuniyyuu gaarii miti jechuudha maal ta'aa jirtati of keessaa baasachi birra shiyoo ta'e sitti kennaati yuutuubiin keessan sinii kaffala miti kanaafiyyuu isuma kaffalaafiiti of keessaa baasaa dhugaan siin jedhennaa hin jechuudha ati ubiyyee boochisteetta taanaan gaariin ta'u yeroo darbe viidiyoo qabattee dhadheetta mucaa kee bira jechuudha mucaan isaa akkamitti akkatti bo'u jechuudha dhugaa koottu kan baanaadhaan koottu kan maal taanedhaan ishiin immoo fuuteen baatu jettiin jechuudha na baay'ee ulfaataadha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf yeroo kana yeroo kunuunfamtuudha malee garaattis baattee harkattis baattee yoo gochuu miti jechuudha ubiyyeen baay'ee nama gaddisiisa jechuudha kanaafiyyuu isa kanadha hordoftoota kiyya sin asirratti maal jettume siniin jedha maayettuun siniin jedha dhugaan siniin jedha ammayyuu taanaanii warri dhiira barbaadanii jaalattan dhugaa rabbiila gatii ammana hin jenne baastu jechuudha gatii ammana hin jenne inni jaalatee itti galeeyyuu inni jaalala gaafatee itti galeeyyuu har'a shamarreen dubartoota baay'ee isaanii gatii baasisaa jira ati immoo gaafa jaalattee itti galte gatii guddaa gatii eenyu siif hin baafne baafta jechuudha